مجتهد فاقا فكذا لا قرتي مرة ورسين من تاتو سلا في فين دقي مرة دبر ميكا كبا دبر شان إن شاء الله تعالى خجراج روحنا إلى ربي عبدو أكسمت يا ربي جمو مقالي لم نتمقاسو تاوين إسين يوم تللي قفلتن وننا نجتشو برباد مالي ilmoo garaa jirtu tana nama gartee maqaa kiyya addunyaa irratti hambisuu rabbi haa taasisu dhalaan shanan kun gurguddoon akkana fardiitu akkana horiiti warri maraan mare dhiira isin jenni wala aashaan na sobu ture ta'e hoggaafa ilmaan kan garaa qabdus bargaa dhiira naan jenni jetti awwain takkaa bira ol seeni bakka doktora yeroon asii deemallee quraanatti banattanii mana kana keessaa quraanummaan hin dhabin assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh maatii youtube channel Aishaa Oro bakka jirtanitti salaamni rabbi isin biraa jiraatu obboleeyyan kiyya akkam jirtan egaa akkuma reengaddaa arku turtan gololchaa wajjin dhaammannee adda deemne Aishaa eegasillee mujtahidaa manaa himaa geesseeti ammallee laf jalee inni dhukkuba ammoo manni namatti argamu jiru kun mana obboleettii Aishaa tokko Ifraa mana isittiin argama nama laf jaleen itti jirtu jechuun baatii 9 fixatte kophaa dhiisee biraan deemu ijoolleen xiyyaas akkuma isin beektan itti xiqqoodha walii namni biraalleen naannoo nan galu ollaan nan galu san namni biraalleen namni Oromoo kan hedduun adda dhiyaatu hin jiru an kophaadhaan gara baadiyyaa sanaa tanaan magaalaa gara xarafaatiin kophaa xiyya jiraadha ijoollee xiyyallee isiillee Aashaallee asuma bira fidiyatteetiin Ifraa bira fidee mana isii jiranii ijoolleen xiyyalleen asuma korfaa itti aanu jirti asit dhiiseetiin gaammas biraa deemu deema kanaaf mee Aashaa hordoftoota keetii salaamtaa gaafadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwattoota hordoftoota jirra jirtu isin jecha badee gaasilaafu waan badee bisgaa qilleensa kana gubbaa isin maatiin adda baasaa taa'abuma jireenyaatii fi kan jiruu fi garaa guutan maa jechaan badee gaafuma dhufee amma isin dhufee alhamdulillah rabbil alamin isinillee nagaa qabdanii hin isin jaa akkasuma buleekiti yallee Ifraa salaamu alaikum hordoftoota salaamtaa gaafadhu Ifriyya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورتفتها في دعوتها شانا لو Aishaa وردا من دخل سنة شمار كفوني ورام تبرات السن جدا جرى هم ماس كيني ترى الحمد لله. Egaa obboleeyyan kiyya ani amma akkuma isin beektanii gololcha biraan fagaachuudhaa miti gololcha biraan fagaachuudhaa miti inshaallahu ta'ala amma Aashaan as jirti ijoolleen xiyyalleen asuma jirti mana Ifraa jirti Ifraan ta'e nyaagala toontu rabbi umrii haa dheeressu kunoo mana isii jirra jechuudha amma ilmaan kiyyaa fi jaartiillee kophaa dhiifteen deemtu anaaf fuudhee haasna bira taa'anii jetteeti naa wajjin darramteeti gaaffalee isaa fi edallee akkasumatti mujtahifaa sukkuu gartee isii cinimuun gaanaaf jaleen itti haatee waliin deemneetu mujtahifaa geessine deddeebisu jirra bakka fagoo gartee deemtee itti galchitu sanirra as haana bira jiraatanii humaan yaadinii jetteeti yaa galatoomtu isiin gaa obboleettii Aayishaatii jechuudha. Isiillee YouTube channel isiidha Ifraa Oro jaa asumaan profaayila golaartii Oromoo TV profaayila Aishaa jalattillee profaayilii golaartii faamilii jalattillee argachuu ni dandeessa YouTube isiitilleedha achuma YouTube isii subscribe godhuudhaan maatii isii taatii hordofaadha. Ifrahaan wallahi hedduu galatoomtu nama gartee rakkoo tana keessatti illee na gargaaree na cinaa dhaabbatee kunoo Aishaa na wajjin olii gad deemuu jiru dhiyoo tanallee iddoon an gololcha bira jiru san isiin halkan itti bilbilteeti halkan makiinaa kareeffattee jechuudha kontiraata fudhattee bakka isiin jirtutti illee itti dhayte akkasitti osoo nan gololcha bira mana kiyyatti hin galin na duraa itti bilbiltee Aishaa dubbiftee itti dhayte waan barbaachisaa gaa namni yeroo garaa qabu waa hedduu nama feffeessisaa. لا والله تعبوا باقي سجل نمنا كذا كذا بيتني نعم لبجلين نمجرا دلوت ما الموتي نعم تعبوا ما خنا الحمد لله ربنا في الله هلا في سوسن لين دواري نعم كرا دا برينتي يلي ناجرات تمجيني يكونوا ولا فوتة تفيرنا في الدنيا يكونوا قا عرقا بكت الراب وكابو يسافي قولوا الجب ولا يجني الرواري نسنيه وتدرو والبيتني قولوا الشافي نسرون ولا ينتوني ركون أنا قولوا الشافي رفت لين توم نسروتي تنسروتي لين توم قولوا الشافي إسان من دور ربي رسان هاي وربي جنا هاجراتو دعاء ما كنا فكان جروت تسلين دعاء وربي تكناتين سنينجا والله الناس وصلت في كرداسي في قولوا الشافي لين وقوم ما يعتقد. خانم أني الرباعي لا لما إذا يوم تملي ما أنا خلاص يستلي قرآن بنا مشي يوم جنني تعدي ولا تو جرت فيديو يسيلي أكترني يرون أسيدي ملي قرآن تبنتني ما أنا خلاص قرآن ما ندبني الوقت كسودانا والله سودانا بإذن الله تعالى أني نسرون أقوى بيتا دبر ميكاكا دبرشان إن شاء الله تعالى خجراج روحنا إلى ربي عبدو
akkasumatti yoo rabbi jemmoo maqaalee namni itti moggaasu taa'u eenyu isin gaafa ashaan nagaan adda baatee isinillee du'aa inaa godhaadha bakka isin itti na ergitan bakka isin dhaqii abalu cinaa dhaabbadhu jettan niin dhaabbadha bakka feetaniin na ergaa warri immoo gara kommentiitiin gartee barreeffama yaadanaa qooddanis hedduun isin gara tolfadha obboleeyyan kiyya warroottan gara miseenjarii fi gara waatsaappiinis akkasumatti yaadanaa qooddan hundi keessan obboleeyyan kiyya arraas borus isiniin jaaladha hedduu galatoomaa ulfaadhaadha an obboleessi keessan nasruun yeroo maraa'u bakka isin itti na ergitan niin dhaqaa waa if duuban deebu waa'uma isin naan jettan guutuu waan inni if duuba deebu hin qabu ammoo sanumaa achittu naafi gololcha akka saahiba lubbuu taanis ni beeytanii akka obboleessa waliin dhalanne akka obboleeyyan haati takka hojii dhalteeti anaafi gololcha jechuun gololcha haga xumuraatti haga rabbiin gartee waliin anaafi isallee gammachiisutti gammachuun gololchaa gammachuu tiyyaa gammachuun tiyyallee gammachuu gololchaati rakkoo gololcha keessa jiru an ittiin dhiisu innillee ammoo rakkoo nan keessa jiru natti hin dhiisu ammoo haga kanaan dura hangaan gartee cinaallee dhaabbachuu dhabesan anillee waan nan mul'atee jira xiqqishommoo gololcha matummaan isaatu jechuu akka waa irra jiranii nafa fakkaata maaliif waan miliyyoon tun kanaan dura gartee isa gocha hedduu godhuu turtee fi gololcha na dhaga'uu dhabuu isaatiitu kana duraa irraa naambise malee an gololcha irraa isinafuu wardaas arraas borus cinaan dhaabbadhaa Bilal yoo lubbuun jiraate Bilal ni baafna warri gartee gara kommentiitiin boochanii halkanii guyyaa du'aa hin godhu jirtanis obboleeyyan kiyya bakka jirtanitti rabbi isin haa milkeessu waan biyyaa baataniifis rabbi isin haa milkeessu fayyaan nagayaan irrina malee biyya teenyatti rabbi walumaanuu rabbi nu haa deebisu biyyi keessa jiru tun biyya ormaatii biyya namaa keessatti immoo waan nama mudatu isinis ni beektanii rakkoon biyyaan baatuun hedduu ulfaatti biyya namaa kana keessatti deemanii waliin dhufanii wal gargaaranii wal cinaa dhaabbachuulleen hedduu namatti ulfaataa kanatti aansee egaa magaalaa kana keessa ramadaana as deemu jira ramadaanuma as deemu jiru kanaanillee namni miidhaa gurguddoo rakkoo garagaraa walirra fidu jira rakkoo tanarraa isin rabbi nu haa baasu isinillee rakkoo isin keessattan keessaa rabbi isin haa baasu obboleeyyan kiyya hangama kiyyaa wanni niin jechuu barbaadu yoo jiraate wanni isin nu godhuu dandeessan tabiraa hin jirtu wanni isin nu gootan du'aayii teessan nu cinaa haa jiraattu tanatti aansee immoo yoo natti illee qofaltan wanni nan jechuu barbaadu maali ilmoo garaa jirtu tana nama gartee maqaa kiyya addunyaa irratti hambisu rabbi haa taasisu namni kun gaa dhiira ta'uu qaba du'aayii naa godhaa isin jechuu barbaade dhiira rabbi si haa godhuu jaati du'aayii naa godhaa maaliifi dhalaa shaniin dhalee dhalaan shanan kun gurguddoon akkana fardiituun akkana horiiti kana keessaa nam tokko kan hin maqaa dhiiraatti jaamu alhamdulillah jedha la shanan ta'ala alhamdulillah illee turillee rabbiin kaalini dhiiran waa alhamdulillah bara kennaa rabbi waan rabbi naa kanne rabbi irratti duudhaaf jira yookaan rabbi irratti duusi hin danda'u so kennaa rabbiiti hadiyyaa rabbiiti ammoo ilmoon riskiidha ta'ullee yoo nan asiin waa ta'e yoo nan asiin du'e namni maqaa kiyya jijjiiru jiraachuu qaba dhalaan maqaa kiyya jijjiirtu dhuguma ammoo tanan daganne dhalaan abbaa hin dagattu an ammoo ilmi dhiiraa maqaa abbaa san addunyaarra ni hambisa waan ta'e jecha saniif dhiira feena malee waan biraatiin kanaafiin hordoftoota kiyyaa dhiira rabbi si haa godhu jaati du'aayin haa godhaa jaa'ee Ifraan faan akka gartee Musteefaa gaafa akka dhalaa garteetti maraamara ol seenuun hin taatu silaa ifiifin dhaqee maraamara silaa ifiifin seenee maraamara osoo gartee uumasanuun kannanii gurra kakkaayyadhee maraammare. Maaliif beektu kun maraamara? Jechuun akkamii godhe jechuun gaafadhee silaa adda baafadha warri maraammare dhiira isin jennu inshallah taala bo amanuun dadhabee beekee yeroo meeqa waa ati na sobdu bar waan jedha walaan aashaan na sobdu ture ta'e hoggaafa ilmaan kaan garaa qabdus bargaa dhiira naan jenii jetti awwain takkaa bira ol seenee bakka tokko tora dhiiraan naa dhufa jeetiin maqaa barreessee lafa kaa'e lafa guutee hogguu dhalattee Musteefaa geessinee ilmoon dhalattee ulaarra dhaabbadeetiin gaafaan dhalte yaanimi binti janii miti tamam jeetu waan fudhadha tagaafa duraa faan yaanee xiyyaafaa ittiin aareewu gaafsan faa dhiira jee osoo eeguuti dhala innaan ni ribata. Sinayne jee qabisa saddeeffatee reewu. Sambooda eega gartee jarri haa waliin dhaabbate niin dhiisee ofirraa alhamdulillah jeetti fudhatu jalqabe bira saniifuu kaa hordoftoota kiyyaanis rabbi naa gammachiisu ilma dhiiraa ilma diinammaas seekannee rabbi si haa gammachiisuu jaatii du'aa naa godhaa san rabbi naa kannu ilma diiniin badhaadhe ka duniyaan rabbi badhaase ka ilmiidhaan rabbi badhaase san rabbi naa kannu du'aa naa godhaa. Hordoftoota bichaa binaa fi Ifraan illee du'aa isii goonaa ilma kan rabbi si haa kannu. Du'aa naa godhaadha
تكلات قال دكتور تقيا أن أما قالوا سلا إيمان وفين ديما إن شاء الله تعالى يا رب إيمان خير ربي سيأقول إيمان خير ربنا أقولوا خنا قد قولوا الجبرة دك وان نجرو توتوس همتوس وجه قد تشوف ينو لمقارو الرجالة فيديو نمني سني مرون جرو فيديو اللي سني مرونتي مالف وان الرجيني وان كسر الرجيني دكتور تقيا إنه كابتي سنبر بعد وان سنبر بعد نسال تمنو أركنو وان تمر الرجيني كفا ولد ديبو تنيا إن شاء الله تعالى هنك فيديو تانتو فيديو كمتشو فيديو براتي ولد ديبو كوريا إياه ورد يجروس خبيا أمباجروس إيران كيزن هندينو بكا جرتانيتي نغير ربي سنتي أتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته